baay'ee madaamonni sarraatanyaan cakkaanyidha jedhaniiti kaameraa mana isaanii keessa kaa'u jechuudha sarraatanyaa eeguuf. Garuu kan akka isaanii cakkaanyiin hin jira jedhee yaadu. Sarraatanyaa tana hojjettuu mana isaanii ajjeesanii gibbii isaanii keessatti argame. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa nuuf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan oluma seenaa isiniin jechaa har'ammoo oduu gaddaa tokko isinii qabadhee dhufe. Inni illee taateen kun mana madaamin sarraatanyaa ajjeeftee gibbii ofii keessatti kan awwaalte. Sarraatanyaan tun sarraatanyaa Filiippiiniiti jechuudha. Kuwait keessa hojjetti. Innaa mana madaamii akkuma kiyyaaf keessanii hojjetti jechuudha. Osuma hojjettuu jaarsi madaamii yeroo baay'ee na wajjin rafii gininyeetis wajjin godha jedhee rakkisaa. Ishiin immoo wanta kana hin raawwadhu jettee diddi. Yeroo kanatti maal godhaa jaarsi ishii jechuudha. Yeroo hunda waan deddeebi'ee kana itti dubbatuuf ishiin immoo gara madaamiin si dabarsa yookaan narraa gadi taa'ii ani hojiidhaafan dhufe jettee waan kana diddi. Yeroo kana amma yookaan waa kana himteen na salphisti jedhee sodaatee jechuudha mana ofii keessatti ajjeesee gibbuma ofii keessatti achumatti awwaalee erga ka'ee booddee immoo maal godhee deemee biiroo imbaasii biyya isaanii jechuudha. Baddee jirti na bira hin jirtu sarraatanyaan akkana ibaluu kan jedhamtu kan sinirraa fudhadhe baddee jirti jedheeti gara imbaasiitti ofirraa galcha kaa'e. Sarraatanyaan takka mana tokko jiraattee mana sanii yoo baddee ofirraa yoo galchuu baatan itti gaafatamaan isaanii sababa saniif jechuudha ofirraa galche. Imbaasiinis ofirraa galcheedhaan beekuu isheen baddeedhaan beekuu kan. Maatiin intala isaanii dhabnaan onlaayinii garaagaraatiin karaa feesbuukii, iimoo, waatsaappii, teelegiraamii, instaagiraamii, isinaappii, misinjara waan hundaanuu dhabanii baatii 2 guuttee osoo hin dawwaliniif maatii gara tokkoon maatiin immoo erga baddee jiraattee gara tokkoon gara ta'eenis ta'u nu dubbisuun ishii hin oolu akkamti intalli keenya nu dubbisuu diddee rakkootu irra ga'e malee jedhanii gara imbaasiitti deemanii iyyannoo galchanii yeroo iyyannoo galchan kana warri imbaasii namichi isheen biratti galtee badde jedhee iyyannoo galcheeraa na bira hin jirtu jedhee galcheeraa achii baatee jirti jedhee imbaasiin warra intalaatiif deebisa. Yeroo kana maatiin erga achii baatee maaliif nun dubbisne garuma ta'eenis ta'u akkamti nun dubbisne waan ta'eef intalli keenya nu soqamuu qabdii keessattuu namicha biratti jedhanii yeroo kana warroonni imbaasii namicha shakkanii innis dhufee galtee nu bira hin jirtu jedhee iyyannoo galchee iyyannoo kana akkamti dafee galchuu danda'e kan jedhan shakkanii. Akkuman jalqaba yeroo sarraatanyaan Filiippiinii daa'ima Arabaa ajjeefte jedhanii imbaasii sirriitti mormee fi dhugaa baasee imbaasiin Filiippiinii sirriitti uummata isaatii dhaabbata nama isaatii dhaabbata siniin jedheetu dubbadheen jira. Akkasuma ishee tanaaf illee imbaasiin dhaabbatee namicha kana shakkuu eegalanii ishiin gara hundaanuu dhabamnaan miidiyaa garaagaraa firoonni namoonni beekan hunduu soqanii miidiyaa hundarraa dhabnaan yeroo kana namicha shakkanii maal godhanii imbaasiin osoo namichi hin beekiin poolisii fudhatanii gara mana namichaatitti qajeelanii jechuudha. Yeroo mana namichaa dhaqanii fattashan mana namichaa fattashanii omaa tokko dhabanii mana keessa deemanii fattashanii omaa tokko dhabanii yeroo kana achi gadi ba'anii yeroo ba'uuf deeman gibbii keessatti shittaa yookaan immoo wanta xiraawaa hanxiraa wanta hin taane ajaa itti dhufe wanti kun as keessaa wanti xiraa'u kun wanta nama du'eeti. Kanaafuu mee maaltu jira jedhanii gibbii fattashuutti gadi taa'anii yeroo gibbii fattashanii soqanii gibbii keessatti Mucayyoo kana yookaan sarraatinyaa kana ajjeesanii jechuudha. Gibbii keessatti osoo boolla gadi fageessanii hin qotiin achumatti awwaalanii reeffa waan ta'eef ishameen tortoree gubbaarratti waan ba'eef inni ajaa'ee mul'ate. Ishee kana arganii jechuudha. Haala kanaanii arganii namicha seera jala oolchanii inna asumarraan wanni nan isiniin jechuu barbaadu adaraa keessan of eeggannoo gibbii isaanii keessa awwaalanii reeffi baatii 2 ture. Baatii 2 booda marammaree hin baasiin argee jechuudha. Kana waan nama haa baasu inni akkasii obboloota koo. Kanaafuu madaamonni tokko tokko ta'ee jaarsi madaamni tokko tokko baay'ee cakkaanyii kan ta'e hin jira. Ijoollee keenya baay'eenis kan badanii dhabamanii jiru. Maal ta'anii badanii akkamtu irra ga'ee maaltu irra ga'ee kan jedhu kan hin baasiin keenya waa qorachuu
eenyuyyuu hin beeku haadholiin baay'een miidiyaarra ba'anii ni boo'u garuu namni waan kan akka imbaasota biyya biraa marammaree yookaan qoratee baasu hin jiru. Ani yeroo tokko mana tokkoon hojjedhe gizee san biiroodhaan jechuudha bara 2013 keessa. Innaa maaltu na mudate mana san guyyaa 10 qofan hojjedhe jechuudha. Manni kun mana lama akka tokkotti ijaarame manni kun ijaarsi mana kanaa nama dhiba jechuudha. Innaa kushiinaa lama qabu. Kushiinaa tokkotti kushiina san keessa nagalchanii karra natti qollofu nan baasanii jechuudha. Gizee namni dhufu kushiina san keessa tasallee nan baasanii gizee namni homtuu hin jirre haati mana na wajjin deemte na qulqulleessite yoon qulqulleessee ka'e daftee kushiinuma sanatti nagalchite na achitti natti qollofti. Achumarraanis immoo achumarraa fooqii kan ol ba'anii hin jira. Kutaan ani rafuu kushiinuma san keessaan ol ba'ee fooqii kutaa rafaa gara kaan gara natti maal takka godhamu maal takka hojjetamu hin argu karra natti qollofti waan ta'eef innaa guyyaa kaan gara kutaa ani rafuu gara fooqii ani rafuu kana balballi wayiin jira. Yeroo tokko dhufti lushaa dhufti yoo dhuftu kana eeggachaa anas suutettee na laalatti karra kana bantee daftee qolloftee deemti jechuudha. Ani manuma kana keessa maaltu jira jedhee nan shakkee natti ulfaatee akka ba'aa kana natti ta'e innaa yeroo kana gaaf tokko akka tasaa karra kana banaa irraaffattee deemte yeroo ishiin irraaffattee deemtu ani dhokadhee laalaa jiran ture jala miliqee yeroo mana san seenu dhugaa maal argite yoo jettani guyyaa sanirraa eegalee halkan kana daqiiqaa kana mana kana hin taa'u jedhee didee warra biirootti dawwaladhee guyyaa 10 booda mana sanii bahe jechuudha. Innaa ani awwaala namaa tan arge jechuudha. Achi keessatti awwaala namaa yoo xiqqaate awwaala 4-5 hin ta'a. Rifaatuun holladhee guyyaa san garuu wanti gaabbee natti ta'e hanga mana sanii fiigee ba'uu yaadu odoon lookishinii mana sanii ergee gara seera ilaallansuutti dabarsee jiraadhe kan jedhuun haga har'aallee gaabbaa jira jechuudha. Yoo kana ijoollee keenyatu achitti qalamee ajjeefame jarri sirritti jechuudha. Warra waan kana hojjetanii iyyuu natti fakkaata warra kalee namaa guurratanii iyyuu natti fakkaata waan namaa baasu kana inna waan akkanaa kana faatu jira siniin jechuu jaaladha. Obboloota koo mana ormaa keessatti ijoollee baay'ee waan akkanaa kana ni dubbatu tiktook irratti illee dhaga'ee jira. Namoonni soba jedhan ni hin dhabamanii garuu anis waanan argee jiruuf dhugaadha jedhee nan fudhadha jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo gaditti isinillee jabeessaa of eegaa. Manoota harakaata qaban manoota wanta garagaraa hojjetan yoo argitan mana san hin taa'inaa jechuudha. Wanti fedhe haa galu yoo rakkoon garagaraa isinirra ga'ee mana san keessatti nama imbaasiin yookaan biiroo yookaan warri dallaala bilbila sin jalaa kaasuu dide mana san karaa itti baatan bakka ammaraacis hin qabdan baduudha waan ta'eef tooftaa ittiin baddanii fi ejjata akka baddan filannoo keessan godhadhaa malee mana rakkoon tokko irra jiru lubbuu keessa siniin caalu achitti sin qalanii sin awwaalurra illim jettanii baduudha siniin jechuu jaaladha. Innaa sumarraan gara obboleetti keenya yoon sin deebise jechuudha. Ka imbaasiin Filiippiinii qalbii hin beeku qorateetoo argee kinoo akkanatti reeffaa isheetis argee yeroo darbillee kanaan dura jechuudha imbaasiin jechuudha haaluma ammaa kanaan jechuudha taatuma ammaa kanaanii ka biyya Filiippiinii dalaaggeefi dhuggasuma dhiiga isaanii baasee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti imbaasiin Filiippiinii sirriitti adageenyaadha. Nama isaatii saba isaatii sirriitti dhaabbata. Dhugaa waan faayidaas nama jedhudha. Siniin jechuu jaaladha. Dhugaa waan akkanaa kana namarraa haa qabu. Waaqayyo yoo nama jaalate hojjechuu biyyaa ba'anii waan hin taane yoo akkanatti dhabamanii dhugaa namatti dhaga'ama. Amma yoo yaadattan haadholii baay'eetu jechuudha akkanatti erga biyyaa baatee waggaa 7 waggaa 8 nuuf hin dawwalle as buutee hidhamne akka jedhanii haadholii baay'een ni bo'u jechuudha. Amma yaadee yoo jedhu yoo kana ijoollee manatti affananii jechuudha kan biiroon irraaffate biiroo silaa bilbila jalaan kaasu kan biiroo irraaffate kan madaamonni manatti affananii ka'aniiti achumarraa baafatanii waan godhanii laata jedhee tanan hedduu natti dhaga'amaa jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan nama baasu waan nama eegu barri badee jira. Biyya arabaallee badee jira. Mana arabaa yeroo hojjettan bilbila akkasii bitan taasisaa jechuudha. Bilbilli dirqama nama barbaachisa yeroo ammaa kana wanni tokko yoo jiraate bilbilaan na dhaqqabaa jedhu bilbila malee hojjechuun hin danda'amu. Bilbila yoo harka qabaatanii intarneeta sin dhoggatte intarneeta mindaa keessan irraa muraati
ji'aa dhibballee haa ta'u lubbuu keessan oolchuuf jechuudha guuttadhaati teechisaa jechuudha. Rakkoo yoo sinirra gahe daftanii bilbilattuu nama sin dhaqqabu bilbila harkaa qabaannan beeyzawwee namni tokko homaa tokko hin ta'u jechuudha. Maaliif dawwalateetoo rakkoo jalaa obbaasuu danda'a waan ta'eef yoo bilbila hin qabaanne sa'aatii sanitti sinittis qollofanii sinittis cufanii waan barbaadan sin godhani akka barbaadan yoo sin godhani bilbila waan harkaa hin qabneef rakkoo gurguddaan namarra gaha. Gaafa bilbila harkaa qabaatte immoo 999 poolisiitti dawwalattee rakkoon akkanarra jiran dhaqqabaa yoo jette yoo suma sinirraan bahaa jechuudha. Siniif galee kana sinin jira obboloota koo waaqayyo bichaan nama haa baasu dhugaa rabbi wanna akkanaa kana yoo dhagaan ani biyya arabaa na jibbisiisaa jira dhugaa yoon dubbadhe akkan biyya arabaa jibbaa jiru waa biraa jibbuun eegalle jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana baay'ee tabalaasha'ee jira akka duraanii sanii miti keessattuu warroonni amma baay'ee tabalaasha'anii jiru. Ijoolleen baranuu ammaa kana daa'ima amma guddatee heerume kana kasarraatenyaa fudhachaa jiru nyaatanii dhuganii dhimma isaaniitii miti ijoolleen agabuu mana akkasii keessa jiraatu waa hedduutu jira jechuudha. Waan ija kiyyaan arge waan gurraan dhaga'ee miti viidiyoo kiyya sumarraa nan golafaa turtii garsi